baga gammanne baga gammaddan congratulations nin jedha dhiironni Itoophiyaa baga gammaddanii sababni isallee Dubai dhaabatu irratti amma kaa'uu jedhu baga gammaddan jedha ani akka gama yaada kootitti gammachuun keessan gammachuu kiyya warri dhiiraa akkarus Dubai dhaabatte moo dhaabanne dhugaadha moo soba jettanii Dubai dhaabattee jirti dhiiran dhaabattee jirti dubaraan dhaabattee jirti alhamdulillah rabbil alamin dubaraan dhaabachuun moo baay'ee gadda saraahaa yoo dubbanne sababni isallee maaliif isinitti fakkaate Dubai wani dubartiin dhaabattee fi dubartiin dhaabachuun baay'ee nama gadhiise sababa qaba dhiiran dhaabatuun immoo maaliif gammade sababa qaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu naga jirtu jajjabaattu ummata qashtii ummata jaalatamaa ummata kabajamaa isinin jechuu barbaada adiban isinin jechuu barbaadu akkuma beekamutti Dubai dhaabbatti moo dhaabbanni irratti dhuguma dhaabbattee jirti ka dhiiratiif gammanne ka dubartiitiif gaddine sababa qaba lachinuu of danda'ee qaba alhamdulillah rabbil alamin wani isinin jechuu barbaaduuf rakkooleen ijoolleen Dubai dhaabbatanii jensiin embaasiin achi keessaa yookiin mootummaan biyya sanii waan dhaabeef ijoolleen keenya dallaaltonni ijoollee Itoophiyaa asii achi deeman hojiin qabsiisan birri 400 irraa fudhatu 80 irraa fudhatu 500 irraa fudhatu asii achi baasanii mootu ijoollee teenya hojii tokkoon qabsiisanii wallahi azim jechuudha kuni mujrimoota zaalimtoota warra guyyaa adiidhaan nama nyaatu barate dhiiga namaa dhuguu barate malee kuni ani dhugaa rabbii isinin jedha wallahi baay'ee tokko natti dhagame baay'ee tokko gaddee sababni ani gaddeefis maalin isinitti fakkaata obboleeyyan kiyya inni tokko jechuudha asii abbaan farda gurguraa farree gurguraa gaangee gurguraa qotiyyoo gurguraa horii dhaltii gurguraa asii achi deemanii mootu yoo dalagoo tokkoon arganne akkam ta'u hedduu kanatti dhagame wallahi lazim hedduu kanatti dhagame bakka kun ta'uun ijoollee dubartiitiin baay'ee gaddee garuu ijoollee dhiirota baay'ee gammadanii sobu isaan achi dhaqan hojii tokkoon argatin qaraamaa isaanii irraan hojjetanii achi kan hojiin qabsiisanii achi kan jalaa badanii bilbila jalaa cufatanii achi kan jarri mooto maal godharre suuqee ittiin banatu mana hoteelaa ittiin dhaqu uffata itti ani jechuun makiinaa ittiin bitatu ittiin fuudhu isinumanti ijoollee man warra amma intalatii Dr. Biiftuu jedhamtu sun feemasii turte jechuudha mucaarra 280 fudhattee dhogate dubartii dhaabee kan dubartiillee nama nyaatu eegalte dubartiin nama nyaatu eegalte jechuudha achi hin kaata maal taatare manna godhu barbaadda ragaa qabda waan biraa dhiisaa intalli sun jechuudha waannoo wayii namarraa fudhachuu irraa fudhattee saat yootee dhogate ragaa wajjinatti fidi jettiin isin otoma ragaa feetan harkaa qabaatanii ijoolleen Dubai keessa jirtan isin warra dhiira jaalallee keessan asirraa achi fidu isin warra jaarsa keessan achi fidu eessatti argitaa jaarsa keessa ishee sanii yoo miti jenne risiiti maa hoo qabaatan ka waa godhuu hin dandeenye beeytani risiiti maa hoo qabaatan isinirraa dhiira Dubai irraa dhiirri dhaabbatuuni shamarran Itoophiyaa alhamdulillah jettee hara galfatu qabdi shamarran Itoophiyaa shakkaradha itti maaliif Itoophiyaa keessa jiru dhiirri nurraa saabatee maaltu asittaaf nuti shakkaratu qabna baga cufame Dubai warra dhiirati irraa baga cufame shamarraniif immoo haa banamu bakka indoon ka dalaydee fiddu dhiira caala shamarrani waan taateef shamarran baay'ee dalaydee fiddi garuu dhiironni mootuyyuu achi baananii deeni manama achi har'aan hin fakkeenya namni tokko har'a achi bahe waggaa takka lama dalagati sanuu dalagatuyyuu yoo namni aqraama isaa hojjetee mitiire yoo namni amma fakkeenyaaf isinirraa waa bakka injiraamiti akka biyya san keessa dalagattee jiraattu okay kaampaaniin biraa si fida kaampaaniin biraa gaafa si fidu rakkoon inni kaampaaniin biraa sun yoo si fide kaampaanii ordoo jedha yookiin immoo Paakistaanii afaan isaanii ordoodha jechuudha Paakistaaniin kuni hojii kee akka fedhe si godha ji'a afuritti bari ijoolleen hin beektu malee jechuudha asii achi si fidee sunuyyuu haga ji'a afur yookiin birri 300 nyaataati ji'a afur ji'aan birri 100 jechuudha nyaani takkittiin birri meeqa shilingi moosumanii biyya sanitti ani maalitti beeka dirhama Saudi Dubai hin beeku Qaatarii fi Saudi nagaafadha
kana jechuudha. Rakkoon namni keenya qabu maalin isinitti fakkaata haqaan haqatti hin daragu dhugaan dubbatu. Rakkoon inni qabu wanni inni qabu tana takkittiidha. Maa inni kijiba rakkoon inni qabu. Kijiba ile waan hojii tokko fidee hojii tokko odoo si galchisiise fidee bakka tokko odoo si galchisiise fidee qaraamaa tokkoon sirraa hojjete waa takka rakkoon qabu. Rakkoon inni gama kijiba. Si kijiba bilbila si jalaan kaasu bilbila si jalaa rakkoon inni qabu kijiba. Kanaafu kijiba kana kijiba kana ma eesarraa kan beektu waan ganama itti barate hatuun eesarraa ka waan ganama itti barate ganama yoo hajja galgala qabri sitti eega yoo ganama irraa harka kee kun qulqullutti waan fuune moontu na xaadaatti nama kamiifuu dhugaa dubbatta namni kamuyyuu bakka hin jiraa miti. Wallahi hedduu takka bakka gammannillee gaddinillee wani goonu jiru ani nu goonu tokkollee hin jiru alhamdulillahi rabbil alamin malee baga gammaddanii dhugumatti ijoolleen hedduun isaanii baay'ee miira keessa galanii gubatanii maal jedhanii booyanii mubaarakatti nu hima aslitti nu hima jinnitti nu hima maalitti nu hima jechaadha. Dheengadda gaafa asliin gadi bayee yoo kumni 500 sakandii takkatti naan bu'ini akkaawuntii kee Itoophiyaati irratti naan galini maal jedhee dubbate. Hicciiti warroota feemasoota Dubai hiriyaa kiyya ta'e obboleessa kiyya ta'e jinnii ta'e jaankaa ta'e gadi yaasan jenne jarjaranii barii akkaawunti birriin kee galte ani muddama 500 akkaawunti isaa tirata laptu godhan. Kuni maaliif isinitti fakkaata hicciiti guddaan Dubai keessa jira. Haa warri feemasii ufiin jedhu warri abbaa qabeenya ufiin jedhu warri jinnii ufiin jedhu warri jaankaa ufiin jedhu kun hundi haqa dubartoota anyama godhaa jiran jechuudha. Nyaataa jiru bara. Nyaataa jiru haqa dubartoota. Akkam gooname akkamitti akkam goona ana shureen gargar baana akki godhan kennuun saat godhu bichaadha. Malli argame bar malli shuree sun argame jechuudha. Gargar baasu qofa saat godhu qofa bakka waa tokko hin jiran. Akkasisiin jechuun barbaada uummata kiyya uummata qashtii fi uummata jaalatamaa fi uummata kabajamaa baay'isin jaalladha baay'isin kabaja. Dubai baga dhaabbatte alhamdulillah jenne shukrii rabbii keenyatti galfanna rabbiin galanni haa ga'u isin jedha. Kana fakkaata kanarra kaaf immoo isin jabaadha obboleeyyan keessan biyyuma keessatti waa godhaaf bajaajii bitaa fi obboleessi keessan asitti dalagamillee jijjiiramu barbaada malee biyya san fiddee hayi chiikii kiyya hayi maali kiyya hayi maali kiyya jedhe